Jalqaba irratti wantani isinitti himuu isin immoo irraa of eeggachuu qabdan tokkummaa inni ijoolleen ala jirtanii ala teessanii maallaqa keessan namarratti ergitanii kan mana bitachuu barbaaddu kan lafa bitachuu barbaaddu wanta godhachuu barbaaddan maallaqa keessan namarratti erguun duratti nama isin maallaqa keessanitti kennitan sanatu murteessaadha. Namni sun nama akkamiitii yoo waan isin godhi jettan sana seera qabeessaan godhee yeroo bitu saantiba keessaa deebitee walirra kaa'ee kan bitee kan galchee gabii wacii meeqa akka ta'e infoormeeshinii guutuu waan hojjechaa jiru sanarraa guyyaarraa gara guyyaatti kan isin hin qaqqabsiisnedha yoo ta'e nama akkasiirraa of eeggattanii maallaqa keessan xiqqoos guddaas ta'e harka keessan irratti qabachuudhaan gaafa biyya keessan dhuftan hojiin hin hojjetamne tokko hin jiru fayyaan jiraannaan jechuudha. Achittis miidhama asitti immoo miidhama kana caalu keessa galuutiin jiruuf jireenya keessan baxaxuurra namarratti maallaqa keessan ergitantu murteessaadha. Lafa garaa ofii namni namaaf hin ga'u garuu immoo nama hunda miti nama keessa namni jira. Isa kana filachuu fi itti yaaduutii qabdu hin jarjarina waanuma kamittu itti aansuun gaaffii isin na gaafattantu jira. Gaaffichisi manni kee mana kaartaa qabu yookaan mana seera qabeessadha. Akkasumallee lafti kuni lafa kaarii meetira 100 meeqa innis immoo lafa kaartaa qabudha moo akkamii kan jedhu itti aansuun warra lafa bitattanii mana irratti ijaarrachuutiif karoora qabdan birri meeqatu nama mana ijaaruudhaaf yeroo ammaa kanatti kan jedhu qorqorroo luukii meeqa muka moo bilookeetii moo kan jedhu irrattis immoo isiniifan deebisaa gaa tokko gaaffii keessan egaa yeroo tokkotti deebisee fixuu hin danda'u deddeebi'eetiin dhufa garuu immoo aga laaltanii hundi keessan laayikii hin gootanii laayikii gochuutiin jalqabaa viidiyoo hundi keessaanu nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii yeroo jalqabaaf gara mana kanaa warri dhuftan sabiskiraabii godhaa asxaaba istaatii keessan yaada keessaniitiif viidiyoo laayik sheer gochaa aga xumuraatti waliin tura akkasumas immoo warri lafa seera qabeessa ta'e magaala keessaatii meeqaan argamuu danda'a yeroo ammaa kanatti kan jedhullee ni jira. Isaan kanarratti aga tokko deebii isinii deebisaa jechuudhaan illee dhiyoo kana mana xiqqaa sarvisii karaa duubaa kilaasii 4 qabu jalasaa dhagaatiin hidhamee irri isaa mukaan kan ijaarame jira. Inni kuni guutummaa guutuutti finishingii isa wajjin meeqa akka fixeessa kanarraas fakkeenya isinii ta'a warri mukaan ijaarrachuu barbaadanii bilookeettiin egaa hojiin isaa salphatullee bilookeettiin birrii guddaa nama gaafata garuu immoo akka mukaa piroosesii hin qabu piroosesii isaatu salphata malee gatiin isaa guddaadha bilookeettiin tokkoon ishee har'a meeqarra akka jiru wanta nama asirraa isinitti odeessu kan ammoo otoo namooma suuqii deemeen fideessa kana isinitti meedhee gatii sanarra hin jiru jechuudha wanti ganamattiin olii galgalattiin hin jiru. Haalli qaaleensa gabaa ijaarsaa keessattuu meeshaalee ijaarsaa akkasiin itti fufaa jira. Kana jechuun koosiin sodaachisuu kootii miti jabaadha. Akkasumallee warri maallaqa 300,000 400,000 harkaa qaba. Gara biyyaatti yoon gale maal hojjechuu hin danda'a kan jedhu isa kanarratti illee haga tokko isiniifan deebisa. Bilis egaa hundi keessan viidiyoo laayikii godhaa. Siin fayyada sinuma mataa keessan fayyada waan ta'eef sirriitti gurratti qabaate dhaggeeffadhaa waliif sheeraa isinis immoo itti yaada keessattuu of eeggannootiin maallaqa keessan yeroo irraatii baastanii jechuudha. Isin karoora qabaattanii fedhii mana bituu lafa bituu fedhii waa tokko godhachuu qabaattaniif namni lafa garaa keessanii isiniif hin ga'u hin jiru. Kanaafuu nama filachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Hin ta'u taanaan itti dhiisuu wayya. Gaaffii keessanii tartiibuma isin na gaafattaniin isinii deebisaan deema. Jalqaba irratti lafti kunii fi manni kee kaartaa qabaa yookaan kan seera qabudha jedhu irratti manni illee kaartaa qabaa akkasumallee lafti sunis lafa seera qabeessa lafni kaarii meetira 100 meeqaa jettanii turtanii kaarii meetira 200 yeroo sanatti waggaa darbee jechuudha akkuma 390 bitame akkuma isiniin jedhe viidiyoo duraa irratti amma immoo 700 oliin kan inni oofsisamaatii jiru jechuudha. Lumaa gala isaatti lafa seera qabu kan kaartaa qabu akkasuma immoo kaarii meetira 200 jechuudha. Mannis immoo seera qabeessadha isinitti meetiin jira. Isinillee yeroo waa bitachuuf jettanii kan seera hin qabnedha yoo ta'e nan qaba jettanii maallaqa keessan achirra naqxanii abdii godhattanii akka hin teenye barichi yookaan haalli amma irra jirru kun bara nama sodaachisu waan ta'eef of eeggannooti waanuma kamittuu deemuun gaariidha. Itti aansuun warra lafa qabaattanii mana ijaarrachuudhaa fi maallaqa hagamiitu nu ga'uu danda'amu kaanis ta'e bilookeettii isa kanarraa ifa nu godhii kan jettan irratti isiniif hin darbaa jechuudha. Warri bilookeettis ta'e mukaanii anarra mukarratti kanan isinitti himuu barbaadu sababni isaa mukarratti xiyyeeffadhe ji'a 3 duratti sarvisii kilaasii 4 qabu as mana kana duubaarratti
ijaarree turree jechuudha. Sarvisiin kilaasii 4 qabu kuni mukaan ijaarame. Luukii 30 irratti ijaarame. Manicha akkam akka ta'e isinitti agarsiisa. Luukiin 30 kuni jallisaa dhagaatiin hidhame. Laftisaa jechuudha keessisaa lishootee jalli dhagaan hidhame. Isarraa kanaafee mukaan ijaarame jechuudha. Kana jidduutti egaa mukaa yeroo ijaaramu munni irraaf jalaatti hin bitamaa, akkasuma dhagaan hin bitamaa, shawaan hin bitamaa, simmintoon hin bitamaa, garagantiin hin bitamaa, akkasumallee barriin jira, maqaan hin jira. Isa kana guutuusaa walumatti qorqorroon luukii 30 ji'a 3 duratti nuti kan ijaarre guutummaa guutuutti finishingi isaa bira otoo hin qaqqabin birrii 500tiin ijaarame jechuudha. Kun egaa sarvisiidha. Sarvisii kilaasii 4 qabu manicha akkam akka ta'e warri lafa bitattanii mana jireenyaa ijaarrachuuf mukaan ijaarrachuuf karoora qabdanii haga ta'e aga birrii 500 aga 600tti walitti qabachuuti dandeessu jechuudha. Finishingi isaa yeroon isiniin jedhu immoo maragamaa yeroo maragamoo irra isaa keessa lassanamaa achii booda garafamaa achiin booda keessi isaa yookaan immoo koornisii ni barbaada. Akkasumallee barriin jira, maqaaniin jira, maskootiin jira. Isaan kana barriin tokkoon shaarra laamiraa mukallee jechuudha. Laamiraa dhiisaati muknillee baay'ee tokko waddadee jira waan ta'eef walumaa gala isaatti qorqorroo luukii 30 kan ijaarame mukaan jechuudha. Jallisaa hidhame birrii 500 kaashii jechuudha. Kan irraa hafe immoo finishingiitti yeroon isinii deebi'u immoo haga 650tti fixee jechuudha sarvisiin kuni. Kanaaf warri mana mukaa luukii 30 ta'e 28 ta'e 39 ta'e ijaarrachuudhaaf lafa bitattanii yoo lafaa qabaattan ta'e ijaarrachuuf karoora qabaattanii haga birrii 700 aga 8tti otoo qabaattanii sirriitti mana bareedaa ta'e jalasaa dhagaatiin isiftanii irra saammoo mukaan bareechitanii ijaarrachuuti dandeessu jechuudha. Luukii 39 28 kana natti fakkaata kan intinaa ta'u yookiin immoo inni luukii 50 luukii 60 70 isa kan biraati. Garuu sarvisii maxiqqishuu mana jireenyaaf ijaarrachuu barbaanne yoo jettan ta'e luukii 30 irraa kaatanii haga 39tti haga birrii 700tiin finishingii isaa wajjiniitiin xumurachuuti dandeessu warri lafa bittanii lafa lafaatii qabdanii jechuudha. Itti aansuun warri ganaa tokko jettanii lafa seera qabeessa ta'e magaala keessa barbaanne jettanii magaala keessa lafti hinumayyuu hin jiru lafa duwwaan immoo yoo akka carraa ta'e argame lafa kaartaa qabudha yoo ta'e miliyoona 1.2 miliyoona 1.3 haga 4 isaa olitti jechuudha. Yoo argame kanaaf magaala keessaa haga miliyoonaa olitti malee miliyoonaa gaditti yaadamu sumayyuu lafa kaartaa qabu ta'uunsaa akkasumara hin amansiisu jechuudha. Maaliif kan kaartaa qabu kanaan olii waan ta'eef gatiinsa as gubbaa irratti immoo wanti isiniin jedhu yoo jiraate warri magaala keessaa mana bitattanii ijaarrachuuf karoora qabdanii sila haalli amma jiru qaaleensi akkuma jirutti jira. Mana jireenya barbaadanii gara caafii magaalaatti baatanii haga 708tti lafa ni argattu jechuudha. 800tiin lafa seera qabeessa yookaan immoo kaartaa qabu caafii magaalaarraa yookaan immoo daandii lammaffaarra kan jedhamu jira mitiire daandii naannoo koobilistoonitti sagasmara kan hin iyyaanne duubarraa haga 800tti ni argattu jechuudha. Lafa seera qabeessa ta'e haga kanaa yoo qabaattan ta'e lafa qabaannaan irratti ijaaruunsaa akkasumara birrii barbaaduun dirqama badaa yaaddoo namatti hin ta'u. Garuu ganaa lafa bitanii achirratti ijaaruun xiqqoo nama dadhabsiisuus isin waan gootan hundumaatti karooraan deema. Maallaqa harkaa qabu kana ittiin lafa bitee achirratti ijaaruu danda'amoo maallaqa kanaan waa bitee ittiin gaggalagalchee bu'aa isaatiin gara hojii biraatti galamoo akkami kan jedhuun itti yaaduuti qabdu. Otoo gara jaarsatti hin darbiin garuu warri lafa qabaattanii lafa lafaatii qabdan bitattanii lafa kaawwattanii jirtan birrii agman isiniin jechaa ture kanaa 500 haga 607tti manuma jireenyaaf ta'u manuma bareedaa kan kiraa keessaa isin baasu ijaarrachuuti dandeessu isiniitiin jedha. Gaaffii keessan egaa haga ta'e isinii deebiseera. Itti aansee immoo anis immoo wacii keessa turre waan ta'eef irra deddeebi'ee akkam akka ta'e ka'umsi jalqabni isaa meeqaan akka jalqabame manni keenya finishingii isaarra kan gahe hundumaa isinii qabadheetiin nan dhufaa jechuudha. Hundumaafuu
nama hojjetu nama karoora qabu fayyaa qabaannaani birriin amma kuni birrii 1,809 miliyoona meeqa kuni baay'ee salphaadha maaliif hojjennaan hin dhufa waan ta'eefu abdiin kutatinaa jabaadha warri immoo birrii 400 harkaa qabnaa 300 harkaa qabnaa 500 qofa harkaa qabnaa gara biyyaatti yoo galle maal hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti inni kuni xiqqooshee gara biraatti nageessa waan ta'eef ittan isinii deebi'a garuu birrii 500 baja 400 harkaa qaba kana qabadhee biyya galee waan gochuu hin danda'a kan jedhu irratti agas maraa otoo yaada keessan hidhuu baattanii tanii jabaattanii hojjettanii baay'ee gaariidha dheetiin yaada jechuudha akka kooti maaliif birriin faayidaa hin qabu manni jiru taanaan ganaa birrii 400 birrii 500 hojii tokko jennee jalqabna jechuu taanaan ganaa mana kiraa barbaaduu hin jira waan hojjettan irratti eeyyama baasuu hin jira waan meeqatu jira waan ta'eef birriin 500 sun haguma sin luka fudhattan haguma bari'utti saantimni keessaa yaa'aa deemti waan ta'eef waan akkasii abdachuurraa isa sana qabattanii irratti abdii horattanii otoo hojjettanii kan jedhu dhaamsachinii qaba laayikii godhaa deebiin dhufa baay'ee.